me Muktar Adeero irraa eegalla. Muktar Adeeroon dhugatti ambaasaddara keenya Somaaleetti waggaa jennu isnoot akka jookitti jechaa turre garuu serious ta'uu isaa amma agarre. Maaliif waa hunda keessa deemuun barbaannu garuu waan hedduu hojjete jechuudha. BBC irratti interview inni kenne agartanii jirtanii asillee Somaalota fiduudhaan hawaasa kana keessa nama Muktar jechuun ganama Oromoo keessatti illee albirraadhaaf taphachuu meeshaa taphachuudhaan ofiifis wallisuudhaan nama hedduu Minnesota keessatti nama hedduu jaalatamuu fi Oromoo ta'an keessatti illee jaalatamu. Somaalota biratti illee akkasuma jaalatama. Har'an torban kanan arge beektaa hagam hagani jaalatamu. Muktar isa alfatini kottu asii waajii taate. Ya, posisina. Aku tu dah dimana? Anara di mana? Ati dia mai. Muktar bakka nagaa dhufte ani keessummaa Jawaar Reefoo argee ani keessummaa Minnesota dhufeeni lafa buna Starbucks Somaalonni itti baay'atan tokko keessatti yeroo jalqaba. Walaalkay saaxiibkay Muktar Adeero. السلام عليكم. أنا مسيح صاحبي سوتر وحارب أنا لما كان الله الرواق الصور ما كان له قرال هذا أفان أرواد نسي دبنا سوار نسي أبتي لو أنت بتشور بهذا تدرى فيلمات أبينا دكتور أبي أحمد فيلم مصادف أدوك بدأ أكوان غاري بدو akka ummat isaatii fi biyyaaf illee waan gaarii godhu abdii qaba. Kalamada Soomaalii fi Oromoo irratti gochuu barbaadu rakkina mootummaa naannoo Somaaliitiin Oromoo fi Somaalii kan waliin buute kuni ummata waggaa kumaa ol hojii jiraate ummata boordara kiiloomeetirii 1,700 qabu ummanni kun waliin bu'uun sirrii miti. Akka uummanni keenya irraa fumatee uummata kana akka firaatti ilaalu Soomaalillee akka uummata Oromoodhaa akka firaatti ilaaltu abdiin qaba. Hadda waxaan soo wareegay dhinaca Soomaaliga raalliga waxaan rabaa inaan ka hadlo laba qodob. Waxaan ku faraxsanahay Dr. Abiy in la doortay waxaan rajeynayaa inuu u qabto dadku ka dhashay iyo dadka kala deganba iyo dadka walaalada inuu isku dhulka fiiriyo oo waddanka hore u mariyo rajoweyna ka leeyahay waxaan leeyahay congratulation Dr. Abiy midda kale aan rabaa inaan ka hadlo buuq yaraa ka dhaca Soomaalidii Oromada oo niman gacan ku dhiglayaal ka soo shaqeeyeen waxaan nahay dad 1,700 oo kiiloomitir dirsaan nahay laba guri ma nihin marka dad isku diinaan nahay wada degan kala guursaday gacalaan nahay qof walba waxaan fahamsan inuu dadka u sheego waay marka walaaltinimadeena ha adkaato horeha loo socdo dulmidiid dad xaqooda dagaalamaya waaye dad xabad ku dagaalamaya maa dad xaq rabo waaye hala garab istaago آدم مفا مدة You all happy? Yes. You are? Yes. By the way, Oromo language is the official language in Ethiopia right now. Second, Oromo is Ethiopia, Oromo or Somalia, which was the oldest? Obviously Oromo. So you are Oromo actually. Okay?